akkuma ummanni kun sabni kun guddina isaatiin beekamu amantiif kutaa osoo wal hin qoqqoodin miidhamaa fi rakkina ummata keenya jiru kanarratti furuun nutti dirqama. Dargaggoonni yeroo hammaa kana keessatti shamarroonni bakka jirtanutti nagaan kiyya isin haa dhaqqabu jechaa hundumti kan keessan baga jiraattanii har'a geessan. Ani dhaamsa tokko waliin isiniif qabu yaa saba kiyya, yaa hundumti saboota taatanii ka ilma namaa taatanii dhalattanii addunyaa kanarra jirtan wanni jechuu qabnu maali yoo jettan mariidha. Kun marii keessoo nu ilaallatudha. Har'a nuti qaama qullaa shamarran miidiyaarra gadhiisuun maal jechuudha? Haadha manaa hin qabnu, obboleettii manaa hin qabnu, obboleessa manaa hin qabnu. Qaama qullaa kan keessan miidiyaa irratti ol baaftanii qamisa keessan akkana irraa soqoltanii isa rabbi dhoksee jalee okaa'e fuutanii addunyaa guutuu kumaatamaan isin daawwata namni isa jalaa sana ummatatti agarsiiftanii beekamtii agarsiifachuuf moo namni wallaala hin jiru. Bar ilmi namaa erga dhalate hin beeka wanna sana bakkuma kabajaa jirtu dhoksannee deemuu jirra malee gabbaafne miidiyaa irratti maa mul'if maa qaama keenya saaxile. Kanaaf jennaani ummanni shamarran kunis of eeggadhu. Sammuu inni kun hin dalagu yoo inni irraa ol fudhisiin jedhe dhiirti si haasofsiisaa dhaqeetiyye si haasofsiisaa atiin beektu ol fuuta qaama kee qullaa gad harkiftu qaama kee guutuutti agarsiiftaati huccuullee gayyaaftee ofirra waan jiru lafatti gayyaafteetti agarsiiftu. Kanaaf jennaani maaf dagattuu yoo isin fuudhe gaafa nikaa isin godhate sirriidha yoo agarsiiftanii yoo wajjin ciiftan akka feetan taatan. Osoo isin hin fuudhin akkuma argesinii waliin haasa'e isin miidiyaa kanarratti ol baatanii qaama keessan qullaa gadi baaftanii uummata irra gadhiiftanii uummata agarsiiftanii uummanni viidiyoo isin waraabee miidiyaa isaarra gizee gadhiise akkam jedha laata safuu dhaabboo. Dhiirti safuu hin beeku, dubarri safuudha. Dubarri safuu qabdi, aadaallee ni qabdi. Kanaaf jennaan dubarri fuula qullaayyuu deemuun dhorkaadha. Dubarri qaama isii satarachuu qaama guutuu, dubarri gubbaa kaaftee ilaa jiraatti qaama satarachuudha. Har'a ammoo sun hin jiru. Hattaa wanna rabbiin dhoksee acha kaa'e sana ol baasanii bare uummatatti agarsiisu jiru. Maal siin jedha rabbiin kee laata? Akkam wallaaltaa? Akkam wallaalaa bulta gizee beekaa bulan moo guyyaa qiyaamaa gaara yaa rabbi ati nu keessaa nu baase guyyaa kana keessa. Isin shamarre dhugaa dubbachuuf bakka jirtanutti warri kabajaan jirtanus ni jirtan, warri kabajaan adeemaattan safuu keessan godhatanii jirtanus ni jirtan baga jiraattan. Warri safuu hin beenne miidiyaa kanarratti ol bahee dhiira makiinaa qabu inni kaan yoo 500 baankiidhaa qabaate ati dhiira dhaqee qamisee uffadhu ka jedhu jira. Inni kaan ummata kana arrabaan ka arrabsu jira. Inni kaan kan ummata asirratti ol baasee fokkisiisu jira. Inni kaan immoo ka duniyaadhumaa jecha dhiira kana barbaadu jira. Bar rabbi sin haa baasu na jaa. Dargaggoonnis ka dhalaa maallaqa barbaadus ka barbaadus ni jira. Ila dhugaa walitti dubbachuu yoo ta'e ka dhalaa qofa gabbaafnee dhiira dhoksinu bar. Dhiirtinis ka dhalaa maallaqa barbaaddu, dhalaa maallaqa qabdu ka barbaadu jira. Dhiirtinis wanni inni hin godhin hin jiru wal beekna hundi keenyaayyuu keessaan keessatti warri biyyoota alaa keessa jirtan. Inni keessoo inni biyya isaa keessa jiru isa shamarran biyyaa baate janaa jenuu fedha barisii bukkee dhiisee ollaa dhiisee san maaliin maallaqa barbaachaaf jecha. Inni shamarran biyya isaa keessa jiru akkuma sana dhiira biyyaa bahee barbaada. Maaliif maallaqaaf jecha. Garuu nuti maallaqaaf wal jaallanna moo jaalala isa dhugaa waliif qabna? Anaaf hin galle kun. Akka yaada kiyyaatti nuti hundi keenyaayyuu waa godhachuu taanaan godhachuu hin godhanne taanaan immoo dhiisanii gattaa'uudha akka yaada kiyyaatti. Haa ta'u malee warri hojii kana hojjetaa jirtan hadara dhiisa hadara dhaamsa kiyya kun bakka jirtanutti. Wallaaluma keessa of hin galchinaa. Osoo beekaadha dhaloonni amma daa'imatu waa beekti inni ammaa wallaalaa ta'e bara warroonni duraanii
warri barumsa hin qabne safuu akka itti guddatan ni beekna bar aayyoo keenyas isinis argitanii jirtu bar abbootii keessanis ni beektu bar gizee duraanii shamarran mana keessaa gadi hin baatu har'a ammoo yoo gadi bahellee qaama qullaa miidiyaa irra gabbaasa bar dhiirtis ni jirtu warra akkasii warra akkanaatiin maal jenna laata gadhee jechuudha bar namaa miti bineensa hayawaanatti gargara warni qoodan jiru wallaahi hayawaanni garuu sammuutiin dalagu malee silaa qaama siisana ni dhokfattee deemti hayawaana sanaa gadi taate ilmi namaa har'a garuu ani hin beeku kana waan rabbiin kee borsiin jedhu kana dhaamsi kiyya nagaan kiyya sin haa dhaqqabu yoo na arrabsuu feetanis akka feetan wallaahi kanarratti hin dhiisu annam tokkollee